Ashama akkam jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Hanga yoonaatti mata duree 900 ol dalageen jira. Kanneen yeroo jalqabaaf ilaaltan chaanalii kana sabiskiraayib gochuun maatii taatanii waa'ee fayyaa barnoota hedduu irraa argadhaa jechuun barbaada. Har'a kan ilaallu gaaffii haadholii irratti kan hundaa'e ciniinsuun yeroo baay'ee maaliif halkan eegalaa kan jedhudha. Qorannoon akka agarsiisutti dubartoota 10 keessaa dubartoonni 7 ciniinsuun halkan isaan jalqaba guyyaa osoo hin ta'iin. Persentaan 70 ciniinsuun kan inni jalqabu halkani. Kunis maaliif kan jedhudha. Mee deebisaa akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Haadholiin ulfaa yeroo guyyaan da'umsaa isaanii ga'e yookaan dhiyaataa deemu yeroo ciniinsuun eegaluuf jedhu hormooniin oksitoosiin jedhamu gadameessa isaanii jabeessuun miirri ciniinsuu akka isaan eegalu godha. Hormoonii oksitoosiinidha kan gadameessi akki gadhiibee ciniinsuun isaanitti dhaga'amu kan godhu. Hormooniin oksitoosiin jedhamu kunis dhannaacha pituutaarii kan sammuu keenya keessatti argamurraa galgala kan inni maddu yeroo hedduu yookaan yeroo nuti rafnu kan inni maddu. Karaa biraatiin ammoo hormooniin meelaatooniin jedhamu kan adeemsa hirribaa fi dammaqinsaa wake and sleep cycle kan jennu haala dammaquuf ka'uu namaa yookaan hirriba tasgabbaa'aa ta'e akka rafnu kan nu gargaaru. Kan inni oomishamu qaama keenya keessatti hormooniin meelaatooniin jedhamu kun halkaninnis oksitooniinis yeroo hedduu halkanii meelaatooniinis halkani. Meelaatoonii kana kan inni kaasuu barbaade hormooniin meelaatooniin jedhamu kun oksitoosiniin akka gadameessa gadhiibu akka gadameessi ciniinsuu jalqabu kan taasisu hormoonii oksitoosiniin kana ni gargaara ni deggera wal deggera jechuudha. Kanaafuu meelaatooniinis oksitoosiniinis lamaanuu ciniinsuu jalqabsiisuuf baay'ee fayyadu. Lamaan isaanii immoo kan isaan oomishaman halkanii yeroo namni rafudha. Kanaafidha egaa ciniinsuun yeroo hedduu halkan kan inni dubartoota irratti mul'atu. Kanaaf persentaan 70 hanga 75 ciniinsuun halkan jalqaba. Kunis sababa hormooniin qaamni keenya akka qaamni dubartoota akka inni ciniinsuu jalqabu taasisu kan oksitoosiinii fi meelaatooniin jedhaman halkan waan oomishamaniif. Galatoomaa turtii gaarii.